ألف باء تاء ثاء ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك تيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني جرتو hordoftoonni maatii chaanaalii Aneetuub 24 akka nagaa keessanii baga jiraattanii har'a barnoota ajaa'ibaa takkaan qabannee walitti deebinee jirra. Barnoonni kunis aappii quraanaati. Quraana karaa gabaabaadhaan namoonni huruufaa keessattuu qaraatii huruufaa irra jirtanuu aappiin kun akka gaariitti isiniif galchadhee yaada inshaallah. Pilaastoora keessan irra ni galtu. Alquraan kariim jettan Alquraan jettanii lakkoofsa 30 irratti barreessitanii achii booda bakka qastiin irra jirtu kana irratti gachuu kaastan jechuudha. Irra gachuu kaastanii Alquraan lakkoofsa 30 juus official jettanii barreessitanii ka arfaffaarra jiru kana ka mallattoo diimaan irra godhe kana irratti yeroo ta'u gachuu kaastanii kana irra gachuu kaastanii anamma already duraan gabbusee jira. Amma update godhannaan jedha. Update goone keessa seennee waliin haalaallu. Update godhaa jira. Amma update naaf godhuu jira. Amma update naaf ta'ee jira. Gamanumaan gara keessaatti dabarra. Keessa seenee jira nama. Akkanatti Alquraan Kariim jedha. Bakka kana start bakka jettu kana gara rukuttaa yeroo tokkoof hin obsitu haga inni barbaadee fidutti. Amma akkanatti beeksisa fidaa. Mallattoo X gubbaa jirtu kana yeroo tokkoof gachuu kaasanii namoonni huruufa qara'aa jirtanii achirratti asirra yeroo tokko yoo gachuu kaastan gara huruufaatti isin dabarsaa. Beeksisa jira. Xiqqoo si beeksisa hin obsitanii eeggattu. Amma akkanatti asirratti aliif naaf fidee jira. Aliif naaf fidee jira. Aappii kana sirriitti itti fayyadamaa. Wallaahi maashaallah baay'ee nama gammachiisa. Amma yeroo aliif yoon gadhee sagaleedhaan naaf qara'a. Amma ilaalaa. Amma keessaa baanee gama biraatti isin dabarsa. Aappii kana keessa waa hedduutu jira. Zikiriiwwan hedduutu jira. Quraana sagaleedhaan amma kun quraana sagaleedhaanii shabakaa irratti yeroo tokko gadi buufattanii sanaa booda ofiif isiniif dalaga. Xiqqoosii niitoorkii waan dadhabaa ta'eef hin naannessaa. Isin garuu namni niitoorkii cimaarra jirtanuu gadi buufachuu ni dandeessan. Ani amma bakka quraanaa seenaa. Obsitanii eeggattu. Amma asirratti suuraan barbaade as keessaa filadhee qara'uudhaaf filannoo naaf kenna. Yeroo ta'u gachuu kaasaa. Beeksisa jira amma asirra. Bakka kanatti azaan afaa qaba. Amma asirratti maashaallah quraana akkatti naa baasee jira. Gama feetan ooftanii fuula barbaaddan haayaa barbaaddan keessaa deemtanii qara'uu ni dandeessu. Aappiin kun baay'ee maashaallah hedduu nama gammachiisa. Anillee waan argeessiniif qooduu barbaadeetanii namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share naaf gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Barnoota garaagaraallee yeroo baay'ee isiniif qabadhee dhufeen jira. Garuu namni subscribe namaa godhan jiru. Warri maatii kiyyan taane gammaatti jirtan subscribe fi like na jajjabeessaa isiniin jedha. Quraanni kun bifa gaariidha maashaallah. Haala kanaan maashaallah like fi subscribe keessan nu jajjabeessaa. Yaada keessan comment